Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu har'allee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Badhaasa guyyaa guyyaan Hamastar Koompaatiin qopheessu Deelii Koomboo miliyoona 5 Juulaayii 31 akkaataa isinitti argachuu dandeessan isteebii baay'ee salphaa ta'een kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Bagarra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale akkuma beekamu Hamastar Koompaatiin guyyaa guyyaan Deelii Koomboo, Deelii Siiparii fi akkasumallee Deelii Riiwoordii akka badhaasatti qopheessaa jira jechuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaan keessa seennee fudhatuun dirqama jechuudha. Kanaaf akkamitti akka isin argachuu dandeessan kan Juulaayii 31 jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti kan isin argisiisu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu jalqabuuf gara telegiraama keessanii deemtanii jechuudha. Liinkii irra cuqaastanii Hamastar Koompaatii keessa seentu jechuudha. Nama haala isin argitan kanaan Hamastar Koompaatii keessan jira jechuudha. Bakka question markiin yookaan mallattoon gaafii jirtu kana sadeenitti jechuudha. Taaskoota as keessaa fudhannu jira. As keessaa fudhannee achirratti galchinaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu ni jalqabnaa jechuudha. Jalqaba irratti Deelii Koomboo bakka jedhu kanarratti cuqaastu jechuudha yookaan hojjala kanatti gadi buutanii miinuuta jettu ni argatu irratti kilik gootu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Liibalii isa tokkoffaa fudhatuuf jechuudha maal gootanii market isa jedhu kanarratti cuqaastu jechuudha. Kunoo iddoo market jettu ni argitu marketii tanarratti ni cuqaastu jechuudha liibalii tokkoffaa fudhatuuf jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan isinii dhufa. Kunoo asirratti ishee tana fudhattu jechuudha. Fenton konsta jettu ni argattu jechuudha. Isii kanarratti cuqaastanii jechuudha yeroo tokkoof. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa asirratti gadi buutanii go hard bakka jettu tana cuqaastanii go gootu jechuudha. Kun amma haala isin argitan kanaan liivalii tokkoffaa fudhannee jirra jechuudha. Nuuf magarraa'ee jira. Karra liivalii lammaffaa fudhattutti ceenaa jechuudha. Kun asirratti amma taaskin keenyallee nuuf galee jira jechuudha. Liivalii lammaffallee fudhatuuf daawwattoota kiyya maal gootu jechuudha. Asirratti deebitanii ispeeshaalis bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha liivalii lammaffaa fudhatuuf. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya. Asiin gubbaa kanarratti my card ka jedhuu fi new card ka jedhu ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo my card keessaa dhabdan new card keessaa hin dhabdanii jechuudha. Taaskii nama isinitti argisiisuuf deemu jechuudha. Kanaafuu kiyyama my card keessallee hin jiru waan ta'eef jechuudha. New card ka jedhu irratti hin cuqaasaa jechuudha. As keessa jira jechuudha kiyya. Sana booda haala kanaan ol harkistu tokkoffuma irratti isinii dhufa jechuudha. Kiyya tokkoffa irratti naa dhufe keessan immoo gama gadiitti illee isinii dhufuu danda'a jechuudha. Kan isin barbaadan jechuudha. Kunoo taaskii kana fudhattu jechuudha. Liivalii lamaffarratti jechuudha daawwattoota kiyya ispeeshaalis ka jedhu irratti eega cuqaastan boodan new cardis ka jedhu irratti cuqaastanii asirratti gadi buutanii jechuudha. Car it like it is hot jettu tana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa grad bakka jettu tana cuqaastanii gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Amma liivalii lammaffaa fudhatuuf deemnaa jechuudha. Upgrade goonee jirra ni eegganna jechuudha. Niitoorkii kiyyaatu xiqqoo dadhabaadha. Wow, boom kun amma fudhannee jira jechuudha. Liivalii lammaffallee jechuudha akka ajaa'ibatti fudhannee jira jechuudha. Gubbaa kanarratti green nuuf tahee jira jechuudha. Nuuf magarraa'ee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Amma asirratti tokkoffaa lammaffaa fudhannee jira. Kun amma gubbaa kanarratti yeroo ol deebinu jechuudha. Haala kanaan taaskiin keenya asirratti nuuf galee jira. Gubbaa kanarrallee haala kanaan jechuudha geengoon kun keessa nuuf magarraa'ee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Isa dhumarra geenye jirra. Dhuma irratti liivalii sadaffaa akkaataa itti fudhatuu dandeessanillee isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanallee sirriitti hordofaa viidiyoo jechuudha. Bakkuma nan xiyyaan isin argisiisu jala deemati sirreeffadha jechuudha. Namoonni dubbisa hin beeknelleen akka isiniif galuutti giddugala godhee isin barsiisaa jira jechuudha. Akka namoonni dubbisa hin beeknelleen sirriitti bakkuma nan xiyyaan argisiisu ilaalee waan guuttatuu qabu guuttatuutti sirriitti isiniif argisiisaa jira waan ta'eef jechuudha. So liivalii sadaffaa fudhatuuf jechuudha. As keessaa osoo hin baane jechuudha daawwattoota kiyya asirratti as deemtanii jechuudha. Web 3 bakka jedhu kana yookaan web lakkoofsa 3 fuuldura kan jirtu isi tanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Amma kiyya taaskoonni asirra jiru hundumtuu ani guyyaa waan bitaa hin jirreef jechuudha. Haala kanaan qulfii naa dhufe yoo bitatuu barbaade qulfii kana dirqama hiikuun qabaa jechuudha. Kanaafuu nan barbaachisu waan ta'eef daawwattoota kiyyaanii amma liivalii sadaffaa kana as keessa jira jechuudha.
jechuudha web serii keessa jira waan ta'eef dhuma irratti gadi buutanii jechuudha crypto farming ka jedhu kana ni argattu jechuudha asirratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha gama gadi kunoo xiyyaan isin argisiisatiin jira jechuudha crypto farming ta jettu tana jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastu jechuudha sana booda jechuudha haala kanaan isiniif dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gadi buutanii go hard bakka jettu tana cuqaastanii gootu jechuudha sana boodan jechuudha kallattimaan gara liivalii sadaffaatti isin dabarsa jechuudha kunoo amma daawwattoota kiyya haala ajaa'ibaatiin jechuudha liivalii keenya sadaffallee guutannee jirra jechuudha miliyoona 5 keenyallee haala kanaan jala kanatti reedii nuuf godhee jira jechuudha amma dhuma irra jirra waan ta'eef jechuudha carraa isa dhumaa kanatti fayyadamuu qabna jechuudha gama gadii kanarratti gadi buutanii take the price jettu ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya waaw akka ajaa'ibatti amma success nuun jedhee jira jechuudha gubbaa kanarratti gaarkifnee ilaallu haala kanaan raayitii magariisa itti nuuf dha'ee jira jechuudha haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya daily combo miliyoona 5 guyyaa guyyaan hamster kompaatiin qopheessu haala kanaan fudhatu ni dandeessu jechuudha kunoo taaskiin keenya sadeenuu asirratti nuuf galee jira jechuudha kanaafuu sirriitti adda baafadhaa daawwattoota kiyya liivalii tokkoffarratti maaltu galee liivalii lammaffarratti maaltu galee sadaffarratti maaltu galee kan jedhu jechuudha sirriitti adda baafadhaati haaluma kanaan isinillee guuttatuu hin dagatina namoonni tokko kan nagaafatan jechuudha asirratti yeroo nurratti cuqaasne gubbaa kanaan diimaa nurratti fidaa yookaan error nuun jedha ka jettantu jira jechuudha akkasumallee weebsaayitii isaanii keessa nu fudhata namoota jettantu jira jechuudha meeqa akkasiisan fakkeenyuma tokkoon isin argisiisa jechuudha ispeeshaalis ka jedhu kanarratti nan deeba jechuudha maaliif isinuma argisiisuuf waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya gaafii akkana maamiltoota kiyya keessaa namoota hedduutu komantii jalatti na gaafate jechuudha daawwattoota kiyya dafee isiniif hin deebifne mee asumaan isin argisiisa ispeeshaal irratti yeroo cuqaasne amma fakkeenyaaf hamster YouTube channel ka jedhu kana ni argituumi irratti cuqaasa fakkeenyaaf amma isa kanan bitatu deema yoo liivalii yookaan guyyaa deelii koomboo fudhatuuf deemtanillee carraan isaa keessa fidee jechuudha fakkeenyaaf aan ka tuqaa isiniin jedhee goo bakka jettu gama gadii kana kunoo iddoo nan xiyyaan isinitti argisiisu kana malee daawwattoota kiyya iddoo tana malee aan ka tuqaa isiniin jedhee gubbaa kana tuqaa isiniin hin jenne jechuudha join iddoo jettu tana yeroo isin cuqaastan kallatti maneessa isin geessaa weebsaayitii isaanii keessa isin geessaa jechuudha kanaafuu isin asirratti cuqaasoo osoo hin taane daawwattoota kiyya jechuudha gama gadii kanatti goo iddoo jettu tana cuqaasuu qabdan malee join iddoo tana jettu tana yeroo isin cuqaastan kallatti maan chaanaala isaanii yookaan weebsaayitii isaanii keessa isin galchuu danda'a jechuudha akkasumallee yeroo isin taaskii fudhatuuf gubbaa kanarratti error ka isiniin jedhu daawwattoota kiyya kan akkas isiniin jedhu sun sababni inni diimaa isinitti argisiisuuf fakkeenyaaf amma isa kana biteetiin jiraami argitanii gaama isinuma duratti hin bite jechuudha hamster YouTube channel ka jedhu kana amma isinuma duratti upgrade godhee jechuudha daawwattoota kiyya zaaninni asirratti naa qabee zaa 8 boodan itti deebi'ee bituu danda'a jechuudha keessammee bi daqiiqa 5 isinii qabuu danda'a akkasumallee daqiiqa 10 isinii qabuu danda'a yookaan zaa takkafa isinii qabuu danda'a sakandii takkallee isiniif sakandii 60 daqiiqa takka jechuudha isiniif qabuu danda'a hanga daqiiqa san xumurattanitti deebitanii bituu hin dandeessan fakkeenyaaf amma yeroon irratti cuqaase jechuudha daawwattoota kiyya tasumallee irratti naaf hin cuqaa argitanii yoo fedhe gubbaa kanaan diimaa natti argise yeroon an irra deddeebiin jechuudha speediin dafee tuttuke jechuudha akka irra naaf tuqamu jedhe irra tuttuke gubbaa kanaan error naan jedha jechuudha your tax error isiniin jedha jechuudha kanaafuu jechuudha daawwattoota kiyya haala saniin isa sanillee sirreeffatuu dandeessanii jechuudha join iddoo jettu hin tuqinaa go hard bakka jettu tuqaati bitadhaa waan bitatu barbaadan haala saniin upgrade godhuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya egaan daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee kana fakkaata jechuudha akkuma daawwattootaaf kabajamtoota kiyya warreen hanga ammatti hamster kompaatii maayin godhaa jirtan hundumti keessanu yeroo gabaabaa keessatti akka gara maallaqaatti jijjiiramu abdii guutuu qabna jechuudha kana cimsee isinitti himuun barbaada hojii keessan jabaadhaa namoonni kaayyoo qabdan akkasumallee namoonni waan tokko itti milkoofne jettanii itti cichitanii daladan jechuudha dadhabbii keessan ni argitaniin isiniin jedha walumaanuu kan argu teenyu taana jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha viidiyoon keenya isin gammachiise laayik godha akkasumallee chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhuu hin dagatinaa jechuudha chaanaalli keenya yeroo baay'ee kan irratti xiyyeeffatu akkuma beekamu jechuudha barnoota teeknooloojii wal qabatuu fi akkasumallee barnoota firii ta'e jechuudha waan hundarraa bilisa kan ta'e kan isiniif qopheessaa jiru ni beekama jechuudha kallattii sadiin kan barnoonni keenya isiniif tamsa'aa jiru kallattii sadeen gara chaanaala Oromaanii fi akkasumallee gara peejii feesbuukaa oksijii miidiyaa neetworkiitii fi gara tiktaaka Oromaaniin akka isiniif tamsa'aa jiru hundumti keessanuu ni beektu jechuudha daawwattoota kiyya
Kanaafuu gara miidiyaa keenya sadeenii nu jajjabeessuu hin dagatina. Subscribe, follow godhuun akkasumallee viidiyoo keenya like godhuun akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif gootanii yaadaa fi komii qabdan kamiyyuu comment jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Barnoonni irra isiniif qopheessine asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanuun amma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.